fi maarreen gartee duraan namaan sodaachisumaaf jala malee dhiirummaa gatii qabdu addunyaa hunda garsiisu. Itti barbaade hin jiru. Hagam takka walirra quufan wanni mustajabaan murteessee wuma pirezidaantiin murteessee wanni pirezidaantiin murteessee wahuma hoogganaan dakaan galaan jiru. Iraan bar xayyaara dudullacha malee xayyaara haaraa ammayyaawaa kana biitti takka Ameerikaan ittiin gurgurinaa jettee ittiin gurguranii bar. Beeyta akkasii. Akkami jirtan meesin? Akkami jirtan, akkami jirtan, akkami jirtan, akkami jirtan, akkami jirtan. Akkami isin nagoma? Way ajaa'ibatal amri warri keenya way ajaa'ibatal amri. Nagoma qabdaniimi? Naguma qabdaniimi, naguma qabdaniimi. Ayya. Akkami jirtan mee akkami jirtan? Mee walii daddabarsaadha. Sheeyni dhufee jaa. Sheeyni dhufee. Jaa walii daddabarsaadha. Itti seenna. Xiqqoo booda. Xiqqoo booda hoggii isin dhuftan itti seenna. Akkami nagomaami? Namoonni irra baay'een bakka araarri hin buune minaamin jeeti rakkachuu jiraan siyaa namni keenya. Ooma xiqqoon nama rakkisa. Waanuma xiqqoo nama rakkisa. Sheeyni dhufee jaatiiti ol daddarba. Ililli fax godha. Amma gara sagantaa keenya ka dhufneefis seenna. Silaa'uu namni onni keenya irra guddaan viidiyoo daawwatanii. Isin hangi dhufe kun walii daddabarsaa sheer godha, laayikii godha, koomentii godha, maal jangaamma sabskiraaybii godha. Akkasii walii daddabarsaadha. Hayyee irra deebuudhaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبوليين كيا كم كريستانا وكيفتها يويا أيانا غاري سنين جنة سوتا دوغا سوتا والغنغلچا سوتا والرجا سوتا والزلمة جنة دام سأيانا أسواني سنين دي برسنا اتيان سودان غرتي فاميلي غوتيچا جالا خيا جالا قبسو Jaltaayyee dandayaa fi jaltaayyeenis bakkuma jirtanitti salaamtaan sheeyitichaa isin haa ga'u. Ayyaana gaarii isiniin jaa sheeyitichini. Akkasii amma gara sagantaa keenyaas seenna. Itti aansuudhaan warra hoggiin allaayifii dhufe na yaadatu tokko jira. Irra laalina. Amma gara sagantaa dhufneefis seenna. Dursa ozoon sagantaa teenya taanittiin seenne ta Itoophiyaa tana dubbanna. Dooniin Itoophiyaa tan sheekka abbutaa isinii gabaase laga Hormuuz keessa qabamtee jirti jechuudha. Ta Israa'elii wajjin jechuudha. Biyya hoolaan bulchuu, biyya gowwaan bulchuu, biyya wallaalaan bulchuu sigale. Waan dhufu waan iyyaanneef immooshinii hoggisii. Bakka ajandaa hoggista'u way muummichi ministeeraa nama waa sodaatu miti gartee ibsa ajaa'ibaa baasee Afrikaan hundi ni callifte way goota BBC afaan Oromoo hottaa doonii dabarsaaf gaama inni kun gootummaan ibsaa inni kun maarreen ibsaa jedhe. Dooniin Afrikaanotaa hundinuu miskiina jedhaniiti nagaan dabru jirti jechuudha. Itoophiyaa immoo qabamtee jirti. Akkuma nama dura isinii himetti dooniin Itoophiyaa akkuma qabamtee jirti. Asii fiigee Arab Emiree bira dhaqee eegaa Arab Emiree bira dhaqee asii as deebi'ee halkanii guyyaa achi dawwale. Baay'een gaddaa yaa bin Za'id kiyya. Hey yeesii galee iyyuu ture. Amma bin Za'id haa gaaza fiduufi. Amma bin Za'id haa doonii isaa baasuufi si gala. Sangubbarraan ibsa baasee UN hunda dhaqanii voot godhanii
إسرائيل فلسطين بيتهم قبضوا جتشي سيسي دابلوس كن فلسطين بيتهم قبضوا ومني فلسطين ترجمي بحرن نقمو قبا إسرائيل قدتين جارمو قبدي يعني إن هيستوري خنا مدين جبلون راخته بقى أندورين رادو بتشوتري أنا مدين جبل دران رادو بتشوتري جبلو لين دفيتي فانا تجرى دفيتي سر التراخة به أكست إسرائيل ديجري مال جئي واتفتي أكجارتي شيطان نبي أركت سيجله واتفتي مراتي أما كنو قادوني نتوبيا قالتي جرتي جاتو إيغا قبمتي إيغان أني سني بريك نيوز جي سني قباسر را هقامتي دوني نتوبيا ورد أوركمي وجي جرتي جاتو أسي شيكوتي وندي إرقي أنغاف شيكوتي إمباسي تركسانيس شيكوتين haalli adeemsa marii isaanii gufatee jira dhaabbii isaanii haanuu himuu jennaan maraataan gabbahee Israa'el biraa fi Ameerikaa bira akka dhaabbatu dubbate si gale so amma uummanni gaa inni fi harreen duraanuu harreen deemti uummataan rakkataa jechuudha uummata miskiinaatu sababa gartee hooggansa waan hoogganamu jiruuf jecha uummataan rakkataa jechuudha wanni nu rakkise uummata uummanni keenya amma gatii kafalu jira kun amma silaa yeroo gartee shanyiitii tiraantira addachii qotuu qaba namni gartee wal keessa deemee firri gaafa ayyaanaa kana wal gaafachuu qaba amma namni adaamarra ciroorra asallarra naqamteerra daseerra asoosarra muyyaalee dhaquu dadhabeeti gartee namni bakka silkumaan baga geessa waliin jechuu jira yan si galee silkumaan baga geessa waliin jechuu jira jan ayyaanni kun is very boring si galee gaazni hin jiru namni wal keessa hin deemu warri duraan dhodhooyfatee gartee transportation ummata deddeebisu kana warri duraan dhodhooyfate gartee gaazni kuma nooliinu kuma meeqa jedhan si galee hay re'ee takka gurgurteeti adaamarraa kaatee shaashamannee dhaquuf re'ee gurgurachuu qabdaa jechuudha si gala so hangas takka ummanni gartee rakkina jabaa keessa jira kun hundi maaliin dhufa jennee oggi ilaallu gowwoomina hooggansaati oggi isiniin jennu isinis harkaatuma jirtanii abbichuun abbaa malaa namni takka isan jala nafartu maarree abbichuu san namni abbichuu godhe nuyi si gala eega nuti jalaa yaane zeero no mee piippiin eega nuti keessaa baane wahuma kana waan gaarii dalayte jiisi gala waan nuti tumnee lafa keenyu nummaan isin gartan kan tuffattan kun yaada nuti guruupii keessa mari'annee gartee wanta taanutu jijjiiramee qophaa'ee akka sagantatti isaa dhiyaachuu ture si gale so akkasitti abbichuu godhe nuyi akkuma Ameerikaa godhe Awurooppaa fi biyyoota taan ta'etti qaallicha daabloos kana gartee hamaddii dhaabbatee dargaggoota ijaaruun caasaa diriirsuun caasaa keessa gartee warroota mormitoota qulqulleessuun tartiiba gartee caasaa lafa qabsiisuun namni dalagee si galee numa kana jechuudha numa isin dura tattaa'ee haasoo kana abbichuu is over is numaas isin himee jechuudha is over isin himnee jira so har'a uummanni rakkina keessa jira warri ayyaana gaa kana keessatti ayyaanni isin dhufe sorry carraan gaa nama hoogganaa nama maraa ta'an doofaan hoogganamu kana qaba uummanni keenya baay'ee rakkachaa jira sababa doofaa kanaatiif jecha amma kunoo bakka takka hoggii dhaquu deemu intarneetii dhaamsaa maal godha koriidarii hoggii eebbisuu deemu gartee dura intarneetii balleessee ifaachii balleessee dhokatee dhaqee si galee saayikila oofee hoggii innichi dhufe way abbichuun dhufe maarree ta'ee miitirqishoo ta'ee jedhanii lafa tumanii gartee kana deemu jira san gubbarraan seer dhablummaan babbaayyattee amma namni seera kabachiisu hin jiru durriyyeen gartee lafa qabattee jirti mana nyaataa keessa kabajaan hin jiru si galtanii viidiyoo takkataniin aanburraa deengadda kaleessa inboxii hoggee aanburraa naa ergan namoonni gariin hey sheekani sobdaa mootummaa tana waan mormituuf sobdaa maarree wallaahi waan mootummaan tun dalagu jirtu ni himne nuti dhugaan si osoo waan mootummaan tun dalagu jirtu ummata gabbaatee kan himamtu taate ijjitee silaaluu dhiisii aqliin keessi amanuu dhiisii si galee atuuchi irratti ka waan gochisuun sirra hojjetametti chitti
torchi taataa jechuudha. Sammuun ta'e hundi torchi si taati jechuudha. Si gala. Sadarkaa gaaraa hanga gaditti wal ijaartee kaabineen gartee gandummaan diriirfate Shimallisii fi Daabloos gubbarraa gad diriirfatan yeessarii qofa warri diriirfatan ummata keenya laa asi keessaa dha'u jiranii jechuudha. Ummanni yaa Rabbi maaliif uumamnee jechuu jira jechuudha. Maaliif uumamnee jechuu jira jechuudha. Aangoon gandummaan qoodamti, gosummaan qoodamti. Yoo xiqqoo dabbaa bareedaa intalti ta'e dabbaa bareedaa hudduu bareedduu fi akka gaariitti kaabinee kana garaa guddaa kana gubbaa baatee lafa riguu dandeesse barreessituu fi waa hoshorofaa hahaxaa'uu ni argatti ijoollee nama yuunivarsiitii irraa giraajeeshin godhan. Yoo fokkattuu taate rabbii tokkicha isii fokkisee fi haadha isii dhalte malee namni isii beeku hin jiru jechuudha. Dhiirtinis akkasuma jechuudha. Si galee yoo maallaqa qabaachuu baatte dhalaan dalagaa opiidiyoo keessatti argachuuf hudduu guddoo qabaachuu qabdi jechuudha. Dhiirti hoo hiisha gabbataa qabaachuu qaba jechuudha. Si galee uuma lamaan kana Itoophiyaa keessatti maqdalamu. Barumsa qabdaa maal qabdaa kun hin jiru. San kadabre yoo fira qabaatte jechuudha. Yoo amma namni numaatu kara shawaa fi wallaggaa maarree kana lakkaawwateeti dirqamaan Shimallis galuu rakkata jedhansi galee anka abaluu maarree abdii isaa hullee isaa hulluu isaa maarreeti jeeti dirqamaan dalagaa argachuuf jecha si galee ichiif dhiiba jedhan karaa arsii kanaayis lakkaawwatanii karaa awwaloo abdii maal harkaa qabaan inni nyagoodha wadalallee hin geenye inni nyagoodha si galee wadallimma Shimallis yoo ta'e inni nyagoole amma caaltuun faani nyagoole si galee nyagoolee akkanumatti waan Daabloos Shimallis kana gaxalbaa waan Shimallis gaxalba'u jalaa dhuganii jechuu ilmooleen tun si galee. So akkasitti gosa lakkaawwachuu qabda jechuudha. So akkasi kana hunda deemu jira biitii teenya laaqama keessa jirti. Bulchiinsi gaariin hin jiru rakkachi haala bulchiinsa gaariitiin uummanni baay'ee rakkataa jira. San gubbarraan filmaata jedhaniiti uummata jeeqaa jiranii kaardiin fudhanne jedhaniiti gartee uummata kan nama karaa deemu kana kaardii fudhattee hin fudhanne hojii uleen ulumaan itti seenan si galee. Ulumaan itti seenani maaliif? Inni gartee miliyeenaan ganaatu galmaa'ee kaardii fudhate jeeti warra gargaarsa dhaabbata gargaarsaa kanatti gabaasurraa haajaa qaba malee filmaataanis laa'u namni namoo hajee wanni inni yaadu hin jirtu filmaanni dhugaatis akkan geggeeffamne isin hundi ni beeytanii eenyu akka mooheen hundi ni beeyna si galee so saniin jirti amma tana waan gartee uummanni ni baatanii falmachuu qabdanii jechuudha mirga keessayyoo isin falmachuu baattan namni isinii falmu hin jiru waan deemaa jira guutuu information eega isinii kennin hojii ka jijjiiruu qabu isinii jechuudha yoo isinii tahee irra teessan go ahead waliin enjoy godha nuti gartee biyya safety keessa taa'u jirra isinumaaf sagalee taanaa jechuudha sagalee teenya dhageessanii hojii ka jijjiiruu qabu isinii jechuudha tuntanuma bira kunne amma gara ummata dammaqaa fi mootummaa ummata isii jaalattuu fi mootummaa dhugaan biyya isii jaalattu tasabboonummaati diriirsitee gartee mootii addunyaa guutuu harka kennisiifte kana laalla amma break newsii oduun jirtu eega kalee laayifii walii dabarsinee booda wanni jira gartee waliigalteen Islaamabad sun gufattee jirti maarreedha waliigalteen akkana taate ani irra deebi'eetiin isiniin jedha waan takka hoggiin arkuu waan lafa jiraatii fi waan wanni jira hunda xiinxaleetiin isiniin waliigalteen gufatte takka illee hin jirtu namni wallaalu jira sii galee akka darbeeti ammallee ni jabamoo maalii wal testi wal godhu jira jechuudha testi wal godhu jira sigale amma Amerikaanis maal jechuu jirti isbaattu for Iran je DJ Van back to for Iran je sigale bad Iraniif gaarii miti je sigale isaafoo Amerikaafoo carraadha sigale osoo carraa duraan akkana qabaatanii Iraan yaadanii lola san dhaabani sigale eenyu waywaatee fincaan buusee
heejee kan mari'achuutti hin jirre mari'achuu jirra jee qiyaamaa kaa'ee Awurooppaa hundaan na gargaaraa jee neetoon na gargaaraa jee qiyaamaa nu kaa'ee haga dhufee sheekara jiru hirriibaa dadda'ee kaasee ka'e qawwee daddu jeeni kara lolaa oofu hagee Tiraamp immoo mustajaba sigale kanaaf deebiin isin hundarra jirtii jechuudha. Amma waan lafa jiraa faaktiin isinii himaa jechuudha. Siyaasaa tana keessatti maaltu jira? Waan qolola keessa waadanii fi waan miidiyaa irra baasanii jira. Amma fakkeenyaaf meeqa isinii galuu yoon inni isinii hime intala takka hoggii heerumtuu gaafa niqaa godhan dardarree hoggii dhiichisu isiin veeloo hidhattee maal jettee dhiichiftee taphattee oofnee hoggii manaan geenyee ruumii isaanii kutaa isaanii sana ol seenan jalan seennu bannu hundi siigale jalan seennu bar nu hundi ala kanatti hafneeti booda isaaniitu wal eegalaa jechuu ruumii sanitti ta isaanii qofa siyaasaa keessaas akkana jirti waan ummataa wajji diggisanii jira waan hiriyootaa wajji diggisanii jira waan piraayiveetii Iraanii fi Ameerikaan qoftii waliin beekanii jira jechuudha. Akka jaarsaa jaartii qoftiin dubbii siree san ta'uggii kutaa isaanii galan san isaan qoftiin beekanitti amma akka isin galuufiin isinitti himu jira. Akka waan sirrirratti haphiin ta'u isaan beekanitti amma jara lamaan qofaaf beekaa jechuudha. Nuti gubbumatan irra garre malee maarree niikuleeraa meetirkishoo niikuleeraan gartee san dhageenye malee proposala sayyidina mustajaba irraa dhufee jira jechuudha. Waraqata mustajabaan sigale ta mootummaa ta mustajabaan dhooysee akkanatti qopheessee sayyidina mustajabaan obbo Tiraamp geessaa jee erguu jira jechuudha. Kan Tiraampiis akka dhooysee mustajaba geessuu jira jechuudha. Biitti araarsituus hin beektu. warri iddoo taa'u kanan beeku mootummoota lamaanii beekaa jechuudha. Ajandaa gartee itti araaraman already waan irra walii galan amma waan hin dubbatinii akkanumattus wanni sunis siif taati wanni sunis siif taati wanni sunis siif taati wanni sunis siif taati hin dubbatin ummataan nukkaa Ameerikaanis ummataan nurrakkaa paartiin dimokiraatiitiis nakkofaltii Awurooppaan nakkofaltii Rabbi Muhammaditti amani wanni sun hundi sii taatee jirti. Hin dubbatin waan jedhanii jira. Sun miidiyaa irra gadi hin baatu jechuudha. Amma sii gala. Namuu miiseja walii erguu jira jechuudha. Waraqaan fuudhee kunis ittiin kute sunis waraqaa san fuudhee Ameerikatti hin dhufee jechuudha. Sii gala. Wanni hundi diiliin takeessaatu irra guddoodha jechuudha. Takeessaatu irra guddoo. Garuu sanirraa kasi ajaa'ibsiisu. Konfidensii ifitti amanamummaa gootummaa wal amanamummaa walirra quufuu ummata Iraaniitu addunyaa guutuu amansiisee haga ammaa miidiyoonni guutuun irraa dubbachaa jira jechuudha. DJ Van akkuma gartee wanta araara South Africa ka Ridwaan Husseenii fi qaallichi ministeera ajalaa ammaa kun dhaqan gartee Hogii xiqqoo TPLF akkana daangaman hayyachuman naadhaaf katabateeti cee gabbee daabloos idda'u. Daabloos halloo akkana jaanii akkamiin jaan sun akkasitti haa fudhatu. Hayyee ol deebi'eeti itti himammas akkana haa taatu. Yoo ammaas TPLF xiqqoo dubbatte akkasuma naadhaaf daabloos akkana naan jaaniiti akkamiin jaan akkana jiin. Maaliif walitti amanamummaan qaban gubbarraa haga jala daabloosii bulcha namichi kun maqaa fi bakka bu'ee malee waa takka gartee muree murteessuu hin danda'u haazaa wal maana namichi bakka itti aanaan Ameerikaa akkasuma ta'e ni qaanfadhe yoo xiqqoo Iraan waraqaa walitti deddeebisanii isiniin jeesii galee face to face waliin garre waraqaa walitti deddeebisanii ummanni Iraan already yoo Ameerikaan kana jette jarumachi jiru santu deebii kennaa jechuudha. Waan mustajabaa barbaadaniif waan pirezidaantii biyyattii barbaadan hin jiru jechuudha. Walirra quufan
wanni mustajabaan murteeyse woma pirezidaantiin murteeyse wanni pirezidaantiin murteeyse wahuma hoogganaan dakaa hunditti amanuu jechuudha. Duraan taa'anii mari'atanii wal shukkuumanii kana jedhanii meelaalle wanta gartee hanga isaan qulqulluudha hanga isaan gartee dandeettii qaban siyaasaadhaan hoogganaa hoggiin isiniin jiru kana gala. Yoo kana si gaafatan kana goota yoo kanarraa xiqqoo gannuubii isiin jedhan hanganarraa gabbuutaaf yoo hanganarra caalaa kan si gabbuusan taate noo jettaan dura wal mari'atan yoo noo jenneen rakkoon nutti dhuftu rakkoo dhuftuufis akkan lafa kaayyataniiti koreen teessee duraan mari'attee kaatee jechuudha. Amerikaa keessa maal bakka akkuma daabloosan osoon ummanni marirra jiruuti doonii lolaatichi oofa Tiraamp sigale addunyaa tana quban qabu amma namoonni gariin faa maal jechaa jira viidiyoo isaa qullaatu Israa'el harka dhaqee jechaa jira sigale kanaan sodaachisaa jiranii namicha Epstein immoo maali gaanarraa maqaasa sigale isaa kana oofu kana fidee sigale so fidanii dura qabanii tana Iraanitti erginamu lolatti fufta jedhanii jaarsa asii keessaa dha'u jiran siinyaa. Namichi kun dulloomee du'e yoo feetan gartee kanaa ijaan umriin hin ganaa jiraadhee bashannanuu jirtu poosti godhaa jee nagahee addunyaa buusuu dadhabeeti gartee kana keessa galee jira jechuudha. So hangam takka isaan walirra quufuu dhabu Tiraampii hin aarsinu jedhanii gartee jecha tokko yoo dubbatan duruu gabbee jedhan. Afaan ulaa kanadha. Tiraamp Iraan akkana jettee maal jenna? Maarree Tiraamp akkana jee jarri immoo konfidensiin dhaabbataa jechuudha. Konfidensiin dhaabbataa jechuudha. Waan ajaa'ibsitti ta'u. Hedduu wanni kun amma warri ekspertoonni dippiloomaasii waan haasawaa jiran akkaataan itti Iraan dhiyaatte biitummaan Iraan tun haga ammaa eessa akka turte biyya haaree dhalatte moo ummannummaan akka machuurii ta'e kun maaltu hagoogee sigale beera ruuzaa kagartee diriirra farra harkisaa imaama maratee gartee maallaqa ooyilaa kana quufee gartee asii ijoollee gudeedu Niiyork kana gudeedu kana jala nu oofuu ture eji'eeti namni guutuu yaadu jira jechuudha. Kanaaf karagaa ta'u simannaan narraa himi Paakistaan gooti. Samii gubbarra dhaqanii jeettiidhaan akkaataatti gartee wanni simatame aboo liidarri Arabaatu sihi liidarri Middle Eastii tana ganaa sii kennine jechuu argisiisa jechuudha deema. Maalirraa walitti jibu sigale. Ganaa bobaatee jala dheessinee jirra sigale. Nama jara qiyaamaan ukaa'ee kana nurraa qaqqabu. Nama jara nu gube kana gartee osoo laallee nuti garuu ijoollee Falastiin xixiqqootan jaartii ulfaa bar waraanni Israa'el gowwummaasaa ijoollee xixiqqootanatti hiblatee barakka waan biyya takka dha'uu deemutti laaciisee akkana jee ijoollee xiqqootana dhawa sii gale. Warra kana garaa nu gubu kana gartee aree hudduu keessatu murabbi nuu fide ja'anii adeeroo harka if kennu simannaan akkasiin jirtu. Laaluu dandeessa miidiyaalee hunda gadhiise. Addunyaan afaan qabattee laaluu jirti jechuudha. Was gooynaan jette sii gale. Was gooynaan jette sangubbarraan meeshaaleen ittisaa dheengadda maala kaleessa maaliin isiniin jee jarri kun amma nuti hoggiin araaramna jenne dhugumaan onnerraa teebilirra dhufnaa jechuudha. Garuu Yahudaa fi jarri Nasaaraa kun si duuba garagalanii shira dalagan. Garuu Yahudaa fi Nasaaraa caalaa Iraanii badduun isiniin jee sii gale. Asiin mari'achaati waan isaan qophaawaniif isaan dura beeyti. Ammarii no problem jecheeti asii gartee dippiloomaasii hulaa dippiloomaasiitiif banteeti warra dippiloomaasiitiin rabattee warri waraanaatiis warri eegumsaatiis warri gartee lola geggeessuus waraaninnis akka dur caalaa qophii ta'e akka dur caalaa meeshaa hidhatee waan isa ajaa'ibsiisu. Amma maal siin jang kaleessa maal jechaa jiran air defense kana kagartee latest gartee sadarkaa olaanatti mixii samii keessa deemtu fuudhu kana Chaayinarraa naqatan siin jedha. Chaayinarraa naqatan siin jedha.
Maaliif namni hundi ganaamma Iraanii yoo hojii harka if kennuudha achi dheengaddaan isiniin jee jechuudha. Sigalee. Gaafa lollummaan kun haa dhaabbatu yuulsii arguuf teessa. Fi imbaasiin Iraan ta'a addunyaarra jirtu fiizaan isii katti qaala'u taa'u arguuf teessa jechuudha. Akka amma fiizaan Ameerikaa qaalawee Ameerikaa Tiraamp yoo hangana nuu kafaltan malee biyya teenyaan seentan yoo hangana nuu kafaltan malee biyya teenya viizit godhuu hin dandeessan jee inni kadhaadatu kana haga inni qaala'u taa'u fiizaan Iraan arguuf teessanii jechuudha. So akkaataan simannaan isaanii sun bakka jarri super paawurummaa gartee wanta duraan namni Ameerikaa fi Israa'eel bu'ee addunyaa tanarraa galee isaan rabbi addunyaati dubbiin dhumattee fi ji'ee namni keenya yaadee gartee yaaddawaa ture san cabsitee aboo rabbii ija nurraa bante. Sigalee yaa gootota keenya ija nurraa bantan jetteeti bar biyya niikuleera qabduutu bar Paakistaan biyya niikuleera qabdu beekta. Sigalee kan niikuleera qabdu waa takka murteessuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif isaanumaa fi hindii wal afaan kaane obboleeyyanuma lamaanii wal eega diina walitti ta'e. Jarri kun bar bakka sittiin dhufuun beektu bar. Tanaaf namni nama keenyaan dammaqaadha. Sigalee hoggii amma fakkeenyaaf dabloos maal godhuu ture dabloos Itoophiyaa shimallisii fi taayyee wal arrabsanii jechuudha. Ijoollummaan shawaa himatu tun shimallisii fi taayyee wal arrabsan gareen shimallisiis kophaa jirti gareen taayyeetis kophaa jirti jechuudha. Ijoolluma ganda tokkoo tana wal nyaachisuu ture jechuudha sigalee dabloos siistamaan. Akkas gooti Ameerikaan Hindii fi Paakistaan jechuun uummata biyya takka ture. Sigalee kan biyya niikuleera qabdu biyya paawurfuul jedhamtee gartee wantaan deemtu Israa'el ichi teessee biitti hanga honkana fuula dibichaa sun Paakistaan guddoo tana arrabsiti jechuudha. Maaliif already obboleessuma isaa diinatti godhan hinduma funyaan jala jiraa jechuudha. Amma kun Afgaanistaan illee wal afaan kaaniiti dha'u jiranii jechuudha. Iraan tana laalime. Iraan tana laalime. Nama isaan diinatti godhuu barbaadan hunda amma wanta baalagee Arab Emireetii fi jettu tanaatu xulxul jaamalee maaliif tunni khasaaratti. Ni khasaaratti. Isii gartee Afrikaa tana hunda fudhadheetiin daabloosota kana Afrikaa irra tarrifadhee addunyaa tana guutuu zarafa jettee gartee Afrikaa kana guutuu zarafa jettee karoorfattee mucaa mustajabaan kun dhufee waan isiin qabdu hunda daaraa godhee amma isii tanaa xulxul jira malee biyyoota Arabaa hunda ibsanii fi jiran. Obboleeyyan keenya nuti isin dha'utti hin jirru Iraan ijjaanii nuti isin dha'utti hin jirru warra isin keessa taa'ee nu dha'u gaafa namni dhufee ijoollee barattoota qalamaa fi daftara malee waa takka harkaan qabne mana barnootaatti wajji gubee deebi'ee qilleensa keetirra deemee ganduma keetirra qubatee maas lafa qilleensa keetirra dhufee ijoollee namaa fixee gaafa deebi'ee maas lafa teetirra qubatee ati mindaa nyaachiftee achiinatti as ergitu waan ati nyaachisu jirtu saniin waan si keessa taa'ee na dha'u jira saniin dha'u jira malee. Amma fakkeenyaa nama tokko nama fottoysee ceehaa dhufee yoo mana namaa tokko seene namni qaallicha san qabuu fi mana hulaa caccabsaa maal godha yoo hulallee cabsuu dadhabe ganaa manuma sanittuu ibidda kaa jechuudha. Sababa namicha ceehee dhufee sanii. Sigalee sanii fi gartee anjaraan ifirraa dha'u jira malee isin dhawaan jiru. Je'eeti ispleen godhanii fi jechuudha. Araboonni hundi waan gartee Iraan himteef tana fudhateeti Suudiin faan keessaahu sadarkaa gartee ministeera Haaji Alaa Suudii achitti ergitee gartee Iraanii wajjin nagaya buuftee eeriyaa san Iraanii Iraaqii hanga Suudiin baatutti walitti dhaabanii osoo akkasitti nagaya buusanii sigalee kanna taa'an taate mee eenyu Araba jala dubbata isaanii akkasii qabeenya qabu. Iraanii, Iraaqii, Suudii osoo akkasii walitti hidhaatanii bahara sanirra kan daldalatan taate mee eenyuutu isaanitti dubbata sigalee mee eenyuutu isaanitti dubbata. So kanaafuu humna ta'uu qabnaa jettee Iraan akka gaariitti ispleen gootee fi tamataa dadhaabde Arab Emireetiin already qabeenyi isii hundi daamee ta'ee jira. Ammallee haga hafe rabbi daamee jaa godhu rooballee itti gallakkisu sigalee.
waan damage godhen damage haa godhu namni cubbamaa cubbuu gargaaru namni cubbuu tokko ummata tokkorra moosisuuf deemu yeroo hundi rabbiin akkanuma godha rabbi akkas haa godhu isirraa kaafe araboonni hundi understand godhanii jiranii jechuudha amma fakkeenyaaf dheengadda gaafa narraa himi libnaan Israa'el akkasit dhooytu san osoon Iiraan hin dubbatini Bahareenii fi Qatarfaan numaatu sadarkaa arraba kutanii jechuu ibsa baasuu keessa. Jarri kun duraan beeki jara gartee yoo Israa'el qofaate ichii dhuufu isaan. Sigale ichii dhuufu jechuu. Hagas takka gartee namni hundinuu onnee godhatee hay boo'idaan nuti loluu ni dandeenyaa jee hamilee godhatee akkasitti gartee akkaataa adeemsa isaanii sirreeffachaa jiranii jechuudha. So amma kara lollitti fuufamoo ittiin fuufuu halee isaan isinii himansan. Irra deebi'ee jettanii sirraan deebamale lollitti fuufuu hin jiru. Sigale. Aniin kun jinnii takkaan qaba jinniin takka sigale. Jinniin tiyya maal jettee lola isaanii hatti fuufuun garra. Sigale. Amma tokkoffaa lola kana maaltu itti si fufsiisaa jiilaali. Amerikaan amma fakkeenyaaf doonuma Amerikaan geessite haa fudhannu. Abrahaam Lincoln geessite, George Ford geessite. Jarri kun beeki biyya bishaan irra teessu biyya malee afaaniitu maqaa biroo kan itti baasaniitu hin jirre malee markabaami wanni kun biyyachi irra teessu sanii jechuudha. Kana hunda geessan. Xayyaara gartee B2, B52, B15, F16, F35 waan Amerikaan ittiin dhaadattu guutuu geessan. Sigale geessanii dhawan. Memme eenyu fidan. Yoo sheekka abbutaa geessan jarri sheekka abbutaa hamataa moluu qabaan isiniin jedhe. Dheengadda gabbaasa gartanii gabbaasa nanuu poostii isinii godhee miti sheekka abbutaa gabbaaf nan baru gisuma araarribuu haabilee firraa qabu sani. Yoo san gabbaasu yaa ammalee mee maaltu hafe? Maaltu hafe naa himi? Wanni isaan ganaa lolanii uleenis dhawan, qalloonis dhawan, furdoonis dhawan, sigale tuubboonis dhawan, maalinis dhawan, mee maaliin ganaa dhawan naa himi? Sigale hin danda'amnee jechuudha. Hin danda'amnee jechuudha. Sanuu if qofaan dhoohin. Israa'elillee waliin dhawuu turte jechuudha. Sigale waliin dhawuu turte jechuudha. Wanni isaan ganaa dhoohineeni jara kana harka kennisiifnaa jedhan hin jirtu jechuudha. Bu'uuraalee misoomaa caccabsinaa maal caccabsinaa? Sun Iraanii fi miti. Kan irra jalaatiif akka Ameerikaatti khasaaraa harkatu hin jiru. Biitti Arabaatuun takka naftu. Sigala. Biitti Arabaatuun tuubboon gaazaa tan Ameerikaan as teenyee bilaashitti irraa dhuyinu sun takka naftu jechuudha. Takka naftu. Sigala. Bu'uuraalee misooma jara akka tuyna maalii fi boolla Iraan tan akkasitti dhaadattee Tiraampi wanta jee boolla san amman dachii wal fakkeessa jee maaliif hin dhayin? Maaliif hin dhayin? Hin danda'amtu adeeru. Yoo isaan takka dhawan isin kudha takka gootee irraa kafalti jechuudha. Suudii keessaa meeqa dhooyiteeti? Qatar keessaa meeqa dhooyitee? Arab Emireet keessaa meeqa dhooyitee? Bahareen keessaa meeqa dhooyitee? Omaan keessaa meeqa dhooyiti jechuudha. Dachaadhaan irraa kafalatanii jechuudha. Hin danda'amu. Lollimma poostaa san fiduudhaaf adda deeman. Kunis mustajaba geessan waan Tiraamp dhaamsa Tiraamp irraa dhufe, kunis waan Sayyidina irraa dhufe White House fidaa jechuudha. Amma jidduu tanatti arraa fi boru iftaan keessatti walitti marii birootiif horee biroo amma horee haaraa ergaman fakkaatti horee biroo erganii mariin sun akkatti fuftu takkaa Tiraampi gadumuu taalee guyyaa 10 dabale guyyaa maarree dabale jechumaan ichiin usuu. Sigale. Ogguma fuula jaraa laaltanu injifannoon eenyurraa mul'ata gaafuma marii walii yaanu. Amma jarti Iraan rabbiin dubbii takka beeksise.
cidhaan addunyaa tana dhiirti beeytaa cidhaan qabnaan hin sossootu. Cidhaan qabaa jennaan gaayisin shamarran keenya utaaltanii cidhaan nama hin qabina. So dhiirti cidhaan qabnaan hin sossootu. Guddaan fedhechuma taa'ee ija baasee silaata. Amma ay Hormuuz kun cidhaan addunyaati qab goonaan si galee niikuleera tolfachuu isiin barbaachisu gana. Niikuleerri Hormuuz caalin jiru. Amma bombii niikuleeraa maarree taati, bombii niikuleeraa miitirkishoo taati. Ifiifuu niikuleera Ameerikaan hin eegin rabbitti baase jechuudha. Ameerikaan kana yaaddeetuun beektu waan akkanaa dhufaa yaaddeen beektu. Amma ganaa Iraan niikuleeraan tolfadhaa maaliin tolfadhaa jettee mataa baqaysuu hin qabdu jechuudha. Hormuuzuma kana qab. Namni kun kokkee tana qabnaan eeysaan gakkuchiisa. Qaamni guddaan kun faayidaan qabu bara. Yoo asii waatti gakkennuu baatan waan asii gaddaquutu qaama kana keessa faca'ee kun fincaan ta'ee kun bobbaa ta'ee kun vaayitaamina ta'ee kun gartee wanni isii ta'ee akkasii siiramaa qaphaas goonaan eeysa jirta. Sigalee akkas jechuudha Hormuuz jechuudha. Dubbiin galtee fi jirti. Amma de khaleessa siistama tuqanii ilaaluudhaaf gartee doonilee lama gad ergitee Tiraampi qiyaamaa kaa'ee kunoo dooniin keenya deemu jirti. Kunoo dooniin keenya achi geesse maarree qulqulleessu jira. Meetirkishoo ta'u jira. Sigalee isiin maal gooti? Diilii tana ofirraa itti dhiiftee already jarri Hormuuz nu sodaatanii jiranii Hormuuz bananii waa hundi addunyaa shuu goone agarsiifne sho'aab goone ja'aniiti godhuu kan jarri hoggisuma sakanditti itti dawwalanii ni deebitamu hin deebitan qofa jedhanii yoo deebuu baattan achi daaraa taatan jedhanii jarri filannoon qabu hoggis firra deebi'e bulee hoggis firra deebi'e. Antanaa ajaa'ibsiise ibsa namichi ministeerri Arabii Emireet tokko baase. Waliigalteen Islaamabaad tun ta Ameerikaa fi Iraan waliin haasa'u jiran tun yooniif kan Arabii Emireetiin hammanne taate itti fufan qabdu. Yoo itti fufan qabaanne eenyu kasaara? Lolli yoo dheerate eenyutu abbaa qabeenya harkaa qabu kasaaramu? Miskiinni duraanuu seekshiinni irra taa'u maal kasaara? Miskiinni fiifuu rabshaa kana keessaa waa buufata. Miskiinni fiifuu girgirii tana keessaa waa buufata. Si khadaaba Afrika irraa saamu, ka Awurooppaa irraa saamu, ka gartee Araba kana irraa saamu. Sigale kana kasaara malee yoo lolli mee Iraan maal kasaarti? Iraan fiifuu waan duriin harkatte lolarraa. Yoo lolli dheerate fiifuu Iraan takka gaariitti gartee irraa faayidaa guddoota harkattu. Amma Ameerikaan lolarraa faayidaan Ameerikaan harkatu hin jiru sigale. Lolarraa faayidaan Ameerikaan waa takka harkatu hin jiru jechuudha. Iraan garuu faayidaa guddaa isinuu ijaan xiinxala naman barbaachifne tan isinuu laaltanii gartan tan harkatte. Tokkoffaa maqaa harkatte gootummaa beekamtii baqaa jeenummaa Iraan maal akka taate addunyaa agarsiifte jechuudha. Ameerikaa qofa osoo hin ta'in Chaayinaa, Raashiyaa maal akka taate itti agarsiifte jechuudha. Sigale hangam takka akka gatii qabdu. Hagam takka akka Chaayinaa fi Raashiyaa fi maarreen gartee duraan namaan sodaachisumaaf jala malee dhiirummaa gatii qabdu addunyaa hunda agarsiifte jechuudha. Hagam takka akka gatii qabdu addunyaa agarsiifte jechuudha. Sigala faayidaa guddaa harkatte. Ameerikaan tokkoffaa khasaaraa dippiloomaasii keessa seente. Awurooppaan sababa kana waliin buute. Neetoon Ameerikaan nyaachiftu afaanii baafattee lolli kun keenyaa minagaan jiraadhu jetteen. Sigale Awurooppaan dur yoo Ameerikaan asii qofaate Awurooppaan ichi albaatu beey magan jetteen. Beey maganii qofatti hin dhiifne qilleensa keenya fayyadamtee naman dhooytu jetteen. Sigale qaanii kana hin je'amne irraa harkattee jechuudha. Yoomma lolli kun itti deebi'e kana caalaa qaanoyti jechuudha. Maaliif Iraan already duraanuu daldala dhoorkan xayyaara bar Iraan galaan jiru beektaati. Iraan bar xayyaara dudullacha malee xayyaara haaraa ammayyaawaa kana biitti takka Ameerikaan ittiin gurgurinaa jettee ittiin gurguranii bar.
beeyta akkasi mee biititu maal dhabdi kanaare mee maal dhabdi already section irra keeyse addunyaarraa walitti wanta taate qollofte sigalee ati teeti daldalachuu jirta sumaatu lola kaasee daldaleef dhorku jira malee inni fi waan ati daldaltu kana saammataa ni fayyadamaa jechuudha soo lolli kan khasaaraatiif arab imireetii fi ameerikaa fa'a malee iraaniif lolli chaansiidha iraaniif lolli chaansii ajaa'ibaati adeeroo naasii chaansii ajaa'ibaati sigala chaansiin akkanaa niyuun argamtuufu iraan yoo hatattamaan daftee chaansiin tun akka harkaan baane ifiifuu aboo iraan tun numa nama naamusaatiif beeki namni lollitti fufuu qabaa minaamin jee silaa walgahiisan kan ameerikallee lakkii jettee silaa diduu qabdu namni diduu qaba lollitti fufuu qaba namni jiru namni lolarraa fayyadamu jiru iraanii beek sigala ummata sii bira fudhatama harkattee kaabineef kaadireen duraan ummanni funyaan qabate amma bar ummanni guutuun bar dubri kun hundi kaadiree fi kaabinee jala uriyaa baramu jaalala harkatanii akka gaafa kaan gaafa TPLF fi daablos faa wal dhawan kaabineen tun jaalatamtee maal jedhanii sigale goota jedhanii maarree jedhanii gaa dubbii iccitii keeysan beekani soo akkasitti harka dha'uu turan gartee akkasitti bararra iraan gootummaa harkatte soo lolli ni kaajee angartee hiyyaadu garuu waan dhufu siyaasaan akkana taatii jettee murteessuun qabdu siyaasaa fi weezarri yookaan haalli qilleensi arran yoo wajjetteetis jaakkitaa mana dhiiftee hin deeminii jedha ni qabbanaawa jetteetis jaakkitaa firra guurtee hin deeminii jedhan siigalee kanuma qabbanaawa kanaatu amma digirii meeqa dhaqa siigalee kanuma amma digirii meeqaa gartee tiishartii ofirraa baasii qullaa deemi lubbuun siin jettu kana qabbanti dhuftee daaraa si gooti siyaasaan akkasii jechuudha. Kanuma amma ati moohee wayi namni goonni akka isaan jiru jettu kana fa'aa kofee jalaa wayi waatu garta. Kanuma gartee ati kofee jalaa wayi waatu kana ati yaaboo mo'ame jettee itti kofaltu kana gubbarra deebi'ee kadhukkee godhufaa garta siyaasaan ni jijjiiramti jechuudha. Siyaasaan ni jijjiiramti. Siyaasaan gartee amantii kan bakka takka teessu. Akkasii garuu waan dhufuun beekamu akka yaada kiyyatti an akka sheekka abbutaa yoo na gaafattan ammallee an lolliin ka'uun jedha lolliin ka'u maaliif nama wal arkee dhukkee walirraa kaasee waliis tumee waliis cafaqee waliis nyaatee waliinis nyaatee sigalee waliis nyaatee waliinis mari'ateetu wal arkee jechuudha. Tokkoffaa Iraan amma dammaqinsa guddaa muuxannoo yeroo dheeraa qabduuni Ameerikaa balaarraa baafte akkam gooti. Ameerikaa fi Iraan mari'achuun haarayaa miti. Yeroo hunda asiin mari'achaati duuba saniin attaa gooti. Wanni sun Ameerikaa akka gartee sadarkaa addunyaatti dippiloomaasiin isii gabbuu gartee biyya jecha fiitiin bitamne hoogganoonni Ameerikaa kun warra gartee jecha fiitiin bitamne tahuu gartee mirkaneessanii firra mirkaneessanii jechuudha. Iraan yeroo hunda naamusa dippiloomaasii san gubbarraan iccitii eegu amma Iraan hanga diijelleen gabbahee gartee kana jee ibsa kenne Iraan ibsan kenneen kanarra wal dinne kanarra walii galle kana gaafanne kana dubban sigale mila jarri kun hanga isaan iccitii se eegan keeysoos biyya wajji mari'atan tana iccitii gamlameen hanga isaan eegan asirra hubachuu danda'amaa jechuudha. Soo jarri kun muuxannoo harkate jechuudha. Ameerikaan keessattuu hoogganoonni Ameerikaa kun akka gantoota ta'an akka warra gartee asiin siinaasawaa duubaan si waraanu tahan jarri muuxannoo amma durirraa baranii jiranii jechuudha. Amma dheengadda gaafa gartee mariidhaa dhufan Iraan amma keessa beektonni ka'echaa jiran amma siyaa'ee maal jette Iraan marii caalaa lolaaf irra qophooytee siin jedha. Marii caalaa lolaaf irra qophooyte meeshaa lolaa kan duraan hin naqatin hunda naqatteeti
مدون دولان نتي چاباس هدتي خدويس أولتي سيدنا حياة الله علي خمنيني قفا فريجة خاملة سن خبجان أول وديمني إسان ملي فريجو مجراني رب رحمة أقولو في إسر راخها في هند أولتي دي قرتي خا أدمن الراديقة ميس قبسيفتي ترتيب قدتي أما يفيفو هده هدتي التأسديبو ديمتي جيجو لولي قجا خود ألما سن موتنو تكا إسي خني موتنو أجايبا إسي خني خمو دين قد قجا أفرتمي خن موتنو ميتي من برمساتو موتنو إيران الرا أركتن قدي جنا بكا أمريكا دوان بيخن بكا يود أوان أمريكان سر اللالتو بيخن ور سرتي الدول بيخو ولدفاع يجو سو سنيفو muuxannoo isiin harkatte muuxannoo ajaa'ibaati san gubbarraan gartee shira yahudaa kana ofirraa beeytee marii caalaa lolaa qophaa'uun isii sun hagam takka akka isii fayyade hagam takka akka isii fayyade nama lola beekuu fi gaa nuti yaaduma xiinxalumaa haasa'u jirra malee naafi warri daawwattoota kiyyaana isa warri lola beeku ni jira ta'a garuu an loleen beeku afaanumaan hin lola malee harkaan hin lolle si galee so hangam takka akka qophaa'uun nama barbaachisu gartee asirraa hubachuun gaarii tahaa jechuudha saniif maali haragaan Ameerikaan asiin Islaamabaaditti jila ergiteeti asiin ammoo diroonii samiirratti ergitee yuuraaneemii isaanii san gubbaadha jechuudha diroonii amma dura testiin tahin kan nama harka jaamee yaadamin yoo rabbi maleekaa beeksisee maleekaan faan garte malee waa takka harka jaamee yaadamin osoo rifeensirraa hin cetin akkasiif qabanii lafa kaa'anii leetasti Israa'eliin qabdu siin jedhan diroonii san diroonii imma Iraan Ameerikarraa qabdi san halee dheengadda qabdi san Israa'eliin qabdu siin jedhan si galee hagam takka akka gartee isaan qophaawan si gala hagam takka akka isaan qophaawan hangam takka akka isaan qophaawan asirraayi gartee beekuu hin danda'amaa jechuudha. San gubbarraan osoon asiin mariirra jiraniiti osoon asiin mari'achaa jiraniiti asiin hurmuus keessaan dooniitti fidanii jechuudha. Dooniin sun beekita amma dhukaasaa guurtuu dhukaaftuu guurtuu bombii gartee facaate tana sassaabduu jedhanii kijiban si gala noo sanii miti tawaasa kattaatu luggii lola kaafnee hurmuus kana akkami dhooynee dafnee cabsinee qabachuu dandeenya jedhaniiti gartee akka Saadaam Huseen asii UN'n bombii isaa sakattaate asiin gartee lafa tarsiimootii siyaayeen qorattii jechuudha. Bakka tam waraanni dura dha'e bakka tam yoo xayyaaraan dhooyne bakka tam yoo lola miilaatiin seenne kana qorachuu turte jechuudha. Isin amma hurmuus bombii san guuruu fi miti jechuudha wanni isin deemtuuf. Afaanin ammoo fanjii awwaalame dhukaa awwaalame san bishaan keessaa guurraa markabni kana ga'an deemu goonaa Iraan gargaaraa jedhanii barsan akka nama Iraanii yaadutti Iraan gargaarreeti gartee doonii kana guuruudhaa dhufnee siin jedhan si gala doonii tana guuruu dhufe wanta dhukaatu kana guuruu dhufnee siin garuu sanii mi dubbiin dhugaan lafa jirtu hurmuus kana eessaan akka dhawan meeshaan Iraan eessa akka taa'u maaliif akka banuu dadhaban lolamma dura irratti jabinni Iraan asirra qabdu maali istiraateejiin lafa kanaa lolli isaa gartee halkan immoo guyyaa mijjaawa guyyaa moo gartee walakkaa guyyaa asri moo maghriba moo sirritti adda baafatuudhaa fi gartee lafa qoratuu fi kaameraa hundatti hidhanii waa hundatti hidhanii teekinooloojii nin qaba jettu tanatti fannisanii itti qaceelchanii tarii beeki meeshaa isaaniitu katoora san jiru faa warra sakatta'u faa kan isaan baharaan eeyne jettee Iraan fiddee toora sanii guurte kana kasakatta'u faa kaameraa teekinooloojiin jaraa kuttee jirti si gala teekinooloojii ta Iraaniitu irra kute malee ta jara kanaa kuttee jirti bakka feete waa arkuu dandeessi gaara kana jalatti so tana hunda fe'aniiti fidan Iraan
jara kanarra badduudhaan isiniin jedha achi waa jette ichi bira miila kee kaaftee miila tokkichaa duraa kan ol fuute san malee lammaffaa ol fuunaan osoon ati lafaan miila san hin geenyeen qilleensarra si hambisee itteen yaa bar wanna si gargaaru yaana bar maarri lakkii galatuuma na gargaaruu fe'isin toora kana baatanii beekaddaadha. Tanaafin an jarri Yahuda caalaa badduudha wanni isiniin juuf jara beekumsaan akka gaariitti gartee jabaattee if dandeessee addunyaa gartee Ameerikaa jechuun addunyaa lama dura addunyaa warra addunyaa tanarraa ana malee namni hin jiru juu lama dura dhaabbattee gartee guyyaa 40 mootii harka micciirtee fiddee teebilirra keeysee mariidhaaf gartee isaan wanta gootee jechuu kanarraa akkuma amma dura dubbachuu turre waan kana yeroo hunda irra deddeebi'eetumaan dubbadha kan maal harkisiisa hoogganaan hangamta kan murteessaadha sangubbarraan ilmaan barsiifachuun barumsa ilmaanii barumsa qulqulluu ijoollee kennuun ifirratti hirkachuun meeshaalee gartee akkama daabloosfaan wanta dirooyinii Turkii qabna dirooyinii Iraan qabna Iraan amma yoo barbaadde dirooyinii Itoophiyaa gurgurtuu kan achi teessee shaddaa'uun godhuu dandeessi jechuudha achi teessee shaddaa'uun godhuu dandeessi so kanarra gartee ifirratti hirkachuun hagam takka akka barbaachisaa ta'e sangubbaa akka ati ifirrattis hirkattu si godhu hoogganaadhaa beeka hoogganaa hayyuu fi qabu hoogganaa goota fi qabu hoogganaa gartee hayyuu ajjeesee goota ajjeesee kaan baqachiisee kaan hidhee kaan gartee oofee wadala qofa walitti qabatu kanaa miti kun hoogganaa miti fi wadala hoolaadha sigale so hagam takka hoogganaan akka barbaachisu amma namni Iraan cufti isaanii parsantiin 80 dhibba keessaa parsantiin 80 PhD holderiidha jedhan hundi isaanii PhD qaban jedhan sigale sangubbarraan an PhD qaba jedhanii digrii qabutti hin boonanii jechuudha. Ka digrii qabuus ka humaan qabnetti hin boonu jechuudha. Namni digrii hin qabne kunis waan qabu qaba. Natural education jedhanii jira sigalee barumsa uumamaa. Amma nama maqaasaa katabuun beekne ka doktara caalaa haasa'ee nama amansiisuu jira. Ka gartee xiinxaltoota siyaasaa caalaa haasa'uun isaa mi'aawu. Kawanni inni jee hundi taatu dhuftuu jira kana hunda walitti hidhaatti jechuudha kun namni barumsa qabu kun already mataan isaa banaa waan ta'eef waan if yaaduuf hin qabu amma daabloos maaliif jaawarfaa baqataa yoo jette nama gartee Columbia University qara'ee fi namichi gartee bakkarraa doktorummaa fudhatuun beeyne yoo wajji ta'an mucaan kun na tuffata ambitillee na ajaa'ibdi ambitillee na ajaa'ibdi je'eeti baqata si gale ibira kaa'uun fedhu jechuudha namni kun Columbia University irraa beeba kunoo University beek private university bakka beekame university bakka beekamne irraa doktorummaa fudhate yoo Google naqan hin arkan bakka inni irraa fudhate si gale so jarri Iraan ammoo wanni karaa banee taa'uuf hundi isaanii bakka digrii bakka irraa eebbifaman beekan diploomaa bakka irraa fudhatan beekan maastireetii isaanii bakka akkatti hojjetan beekan ijoollee wal beeytu hunda so saniif akka wal qabattee deemti kanaaf kana hunda ummanni keenya tokkummaan sabboonummaan hangam takka murteessaa akka taate biyya jaalachuun murteessaa akkam akka taate amma fakkeenyaaf Iraan tun akkuma Itoophiyaa kanatti Amaara, Walaayitaa, Oromoo, Somaalee maarree jaanii qabdii jechuu biyya sabaa sablammiiti. Takkaa isii gartee diinaa wajji haasoyta diina keenya hidhatee nu gaddeemu jira eenyu diinni keenya kun bara Amaara bar Tigreen tun lammii eessaati yaaboo dhiiroo eessarraa dhufte Ameerikarraa dhufte Yemenirraa dhufte moo Masrirraa dhufte jedhee oggii gaafata lakkii bar isaanis Itoophiyaa garuu diina keenya jedhan yaa rabbii si galee maal waan biyyatti waloon qabdu tana caccabsaa jechuudha aangoo argachuudhaaf hoogganoonni Itoophiyaa kun
amma hogganoota Oromoo qofaa miti beeku hogganoonni Amaaraatis akkasuma. Hogganoonni Amaaraatis hoggii uummanni isaanii waa gaafate diinni keessan aangorra jira diinni keenya sun eenyu Oromoo uummata jedhamu miiti isaanii eeyisa Oromoo tan kun Madagaskaaru nuun jedhan si gale so hogganoonni garlameenii cuftinu aangoo isaanii tursiifachuuf maal godhan saba kana wal afaan kaanii wal nyaachisanii gartee saboota kana gartee akka isaan tokkummaadhaan biyya isaanii dhaabbanne tokkummaadhaan mari'atanii ilaaf ilaameen gatta'anii tarsiimoon masakamanii gartee gatta'anii akka isaan gartee wal mari'atanii maali rakkoon teenya maali badiin abbootiin teenya Oromoo irra dalayte maali badiin abbootiin teenya Amaara irra dalayte waay maa wal jibbinaa maali badiin abbootiin teenya Tigree irra dalayte jedhanii ta'anii gartee wal mari'atanii marii waan hin furre hin qabdu jechuudha. Marii waan hin furre hin qabdu amma Ameerikaa fi Israa'el dabalatee Iraan akkasitti ijoollee dila san irraa fixanii qabeenya dila san irraa barbadeessanii teeknooloojii akkas fakkaatu san irraa akkas godhanii Iraanillee hiriyoota isaanii dabalatee Israa'el hunda akkas goote taateenyee mari'annaa jedhan si gale. Waan ijaan garuu beeku wanni kun. Ijoollee Iraan san tan mana barumsaa keessatti shim godhan san ija teenyaan arguu turre jechuudha. Garuu ka Itoophiyaa kun maaliif wal Salamoon dura akkana godhee bar warqituun dhayitee mataa irraa murtee mataa miila bira keessee jaarraa abbaa gadaa akkana tahee maarree milikichiin gad dhufee achitti akkana tahee seenarra wal lolu jirra jechuudha. Waan ijaan argan hin qabu mee bitarii warra na daawwatu kana keessa namni mililik ijaan arkee isaa nama fixu arkee jiraachuun malchiisaa takka Oromoo nama fixee arkee jiraachuun malchiisaa silaa seenaa warra seenaatii dhiifne gartee akka Iraan kana jabaachuudhaaf ijoolleen Amaaraa yoo achi barumsaan jabaattees yes ilma Itoophiyaa tokko jabaate ijoolleen Oromoo yoo asii jabaattees yes ilma biyyaa tokko jabaate jennee gartee tokkummaa keenya tokkummaa biyyaa akka gartee ma Iraanonni jaarratan kanatti sabboonummaa jaarree gaariidha. Kanagaa muummicha ministeera Qaallichee fi Injuu Daabloos kanaatu Taayyee fi namicha naannoo Amaaraa tokko maqaa isaanii hin dagaddamne wal dubbisanii telefoona Taayyee kana yeroo hunda ni dhageeffata Daabloos. Yoo namni biyya alaatti itti duubulees yoo namni wanna jees yeroo hunda telefoona isaa xalafee dhageeffata. Ganama biiroo yaameeti maaliif diina wajjaasoo tayi diinni wajjaasee kami abalu ti wajji kanaannoo Amaaraa kana wajjinaasoo hay aboo namichi kun diina keenya kalee walgahii wajjin turre walgahii qoree jiddu galeessaa jeen jaansi gale so akkas